Gaaffii xiqqoo siin qabaa dhageessaa lataa kiyya. Yesuus nama moo waaqa na nyaati mataa kiyya. Osoo waaqayyoon ta'e seexanni fuudhee qoraa. Waaqni saalli isaa dhiiraa akkuma keessa. Amantiin dhugaadhaa tan lafarrattis waaqarrattis fudhatama qabdu rabbiin quraana keenyaan. Feetutti amani feetutti amanuu baadhu islaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkahuun akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Faaboruu. Iyyan irras walitti deebinitiin jirra. Mee karaa wanta qabnee ce'uun duratti warroonni chaanaalii kanaaf haarawwatanii jirtan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatina. Kun yaadachiisaa yeroo hundaati. Subscribe gochuun, like gochuun, share gochuun wal jajjabeessuu yeroo hunda akka deddeebinee wal agarruuf baay'ee moraalii kan qabaate jechuudha. Mee osoo waan biraa naaseen dura koomantii kana dubbisnee karaa fuulduratti ka deemnu ta'a jechuudha. Koomantichi kunis akkana jedha. Maalsaa burcituu akkuma argaa jirtan kanatti maalsaa burcituu waa'ee kiristaanaa waggaa meeqattuu qoratanii bira hin geettanii jedha. Warroonni kanaan jedhumoo warroota Yesuusii waaqa yookiin immoo Iisaan waaqa jedhanii gabbaranii fi waaqa jedhanii itti amananidha. Nuti immoo uummanni Islaamaa qorannee bira gahuu bira tarree maal taane akkuma isin online irratti argaa jirtan kana warroonni sooshaal miidiyaa hordoftanii ummata kiristaanaa kitaaba waangeelaa yookiin immoo macaafa qulqulluu jedhanii keessaan deemanii jiran barnoota gurguddaa kennaafii jirra, barnoota gurguddaa barataa jiranii jechuudha. Beeksisa keenyarraa ka akka Abu Mu'aaz, ka akka Ustaaz Awwal ummata gurguddaa yeroo ammaa kana barnoota ummata kiristaanaatiif laataa jiru keessa ummata bebeekamoo tokko malee ta'anii maqaa dheekkana malee baay'eedha jechuudha. Kanaaf mee viidiyoo kana daawwannee ka walitti deebinu ta'a. Mee viidiyoo kana daawwadhaa. Amantiin dhugaadhaa tan lafarrattis waaqarrattis fudhatama qabdu rabbiin quraana keenyaan. Feetutti amani feetutti amanuu baadhu islaamummaa calla jedha. Waman yabtaghi ghayra al-islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati minal khaasiriin. Namni islaamummaan alatti amantii islaamummaan alatti karaa tokko gartee karaa itti rabbiin waaqessu gartee karaa ofii godhatee dhufe rabbi biratti fudhatama qabdu siin jedha. Ati wangeelli kan kee islaamummaa dharaati yoo siin jenne amantiin ta'e amantii dhugaati yoo siin jenne yoo siin hin jenne maalirraa hordofta? Kana yoo si gaafadhe rakkinaa miti. Dhugumaan Yesuus kun waaqa yoon jedhee si gaafadhe hayyanaa kana bakka itti ani waaqa jedhe waaqayyo abbaan ani waaqa ana malee waaqayyoon biraa hin jiru gartee na duraas na boodaas hin jiru annaan ajjeesa naan jiraachisa naan madeessa naan fayyisa jedha. Yesuus Kiristoos waaqummaa isaa himachuun dhufne nuun jetta. Kun yaada keessan ittiin dabalina akka jiru saniin tuniima nuus hin arrabsina. Maal namni raatu namaan jedheewu mootummaa waaqayyoo keessa irra xiqqaataan isa jedhan tasaree hayyaa wishaa jaldeessa eenyu siin jettu kun cufti jedhan mootummaa waaqayyoo isa seentan hin argattan abadan. Wangeelli khaybar yoo asirra kutan gamana kanniif jedhaa bar. Hajaba akkana itti dalaguutti hin jirtu ka isa si kadhateef kan ni jedha. Nu kadhadhaa mee islaamota kana koottaa fudhadhaa isinii kan nashaadee isin qabsiifna koottaa kana jechuun jirra. Alhamdulillah namni tokko waan takka jibbe osoo hin ta'in waan takka jaalattee sume jaanis amantii san keessa teessee halkanii guyyaa akkuma isin har'a jettan kana lallabuu turte lolaa turte isinirraa wayya turte teessee barsiisota ustaadotaa wajjin namni yoo dubbise nama rakku gartee taa'ee si wajjin dibbeetii godha arrabsoon komentii ni miti gartee waan takka ragaa gaafa amantii gaafa keessa jirtu jaalachuma turte keessa teessee jaalachuma turte dhibbatti jaalachuma turteemi gaafa ragaa dhabde maal haa gooture akka dhageessanitti ortodoksiin amantii tawaahidoodha maryamis haadha gartee qulqulloo dubroo maryamis akkana yaa intala haadha maqayyoo jechuma turteemi sagaduu turte halkanii guyyaa biyya namaatittis biyya siitittis gaafa ragaa dhabde amantiin kiristaanaa amantii kan jedhu gaafa dhabde gartee Yesuus Kiristoos amantiin qabu nuun jettan Museen amantiin qabu jettan Abrahaam amantiin qabu jettan gartee raajoonni hundi amantiin qabu nuun jettan gaafa ciraa dhabde maal godhan ree hayya maal godhan dhiisee deemu malee ani yoon nabi Muhammad amantiin qabu jedhe ani islaama akka eenyuti beektan islaama akka nabi Muhammad islaama akka Yesuusi islaama akka Abrahaami islaama akka Musee fi Isaaqi waan akka jedha ati kiristaana miti kiristaana akka eenyuti kiristaana akka Phaawulos immoo kiristaana akka Yesuus immoo kiristaana eenyuti Kinoo wanta jedhamaa jiru argaa jirtan kiristaanni amantii keessan keessatti macaafa qulqulluu keessatti maqaan kiristaana jedhu jira yoo jedhan fiduun hin jiru. Iisaan eessatti ani waaqa jedhe yoo jedhu fiduun hin jiru. Yeroo Iisaan ani nama ofii hin jedhu namummaa isaa san waaqatanii kan inni nama jedhee of maqaa fudhaa hidhiisaniitiin inni waaqaa jedhanii. Mee kitaaba macaafa qulqulluu keessatti bakka Iisaan ani waaqa ofii hin jedhe namni tokkollee fiduu hin dandeenye. Hanga ammaatti beektonni keenya ustaazonni keenya hanga ammaatti fida jedhanii namni tokko fiduu hin dandeenye. Garuu bakki inni nama ofii hin jedhe ni jira. Bakki inni waaqa ofii hin jedhe hin jiru. Bakka amantiin
kiristaana jechi kiristaana jedhu amantii bakka jedhu fidaa isin jedhame hin jiru. Jecha sillaasee jedhu kitaaba keessaa fidaa isin jedhame hin jiru. Gaafiiwwan hedduun isin dhiyaate dhiyeessuu hin dandeenye. Mee kanaaf Yesuus waaqa waa hunda gochuu danda'a jettan. Inni immoo ani gochuu hin danda'u homaa gochuu hin danda'u jedheetiin dubbata. Isin immoo inni ajjeesee kaasaa jettan ofiitti garuu ajjeesee kan kaasu maqaa rabbiin kadhateetiin. Mee Yesuus waa gochuu danda'a jettanii kitaaba keessan keessatti maal jedhame viidiyoo kana waliin haa daawwannu. Yesuus Kiristoos numti Maariyaam irraa dhalate kun ani umaa gochuu hin danda'u kan jedhetu jira jetteetoo naaf kennita. Umaa gochuu hin danda'u ani namadhaa waan tokko gochuu hin danda'u kan jedhu. Macaafa qulqulluu kan korra naaf kennita jechuudha. Macaafa qulqulluu keetirraa sii dubbisa. Islaama taatamoo Pheenxee keessaa baata. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eeshi, okay. Yoo inni iddoo sanatti akkas dubbate Islaaman taanaaf kenna. Eeshi, wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 banadhu dura. A few moments later. Yesuusitti dabaleedha. Yesuusitti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nam farada. Firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Okay. Yesuus waa gochuu hin danda'a jedhee moo waa gochuu hin danda'u jedhe? Yesuusitti dabalee ani umaa gochuu hin danda'udha. Ni hin danda'a jedhe moo hin danda'u jedhe? Umaa gochuu hin danda'udha. Humaa jaase. Okay, kanaafuu maaf na diddaree Islaamaan ta'a jette wangeela keetiin Yesuus umaa gochuu hin danda'u jedheemi? Harka ilaati daftee harka ol fuudhinaan hin jedhin kaabbu. Miila ol fuudhin jedhaa duba. Hai Abu Muaz. Kino argaa jirtan wallahi dhugaan jiru gaafa dubbisanii dhugaa ni argatu jechuudha. Namoonni hedduun kiristaanota keessa ummata bebeekamoo, ummata hayyoota, ummata duraan ummata akka malee ummata islaamaa mormaa turee fi kitaaballee hubannoo guddaa qabanii kitaaba wantoota jiru dhugaa jiru hubatanii qoratanii gaafatanii mormii hedduu taasisanii warroota karaa amantii islaamaa dhufan hedduudha. Kanaaf jalqaba irratti maaltu namarraa barbaachisa? Namni kamuu dhugaa dhibbatti qoratuu danda'uu qaba malee karaa dhugaa jedhee itti amane macaafarraa argatee jecharraa argatee akkasitti fayyadamuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf warri koomantii nama rakkatanii dhugaa jiru qorannee hubannee yoo isin dhiyeessinu jechoota hin taane namaan jechuun ni jira. Kanaaf ani wantoota garaagaraa wantoota hayyoonni jedhan qindeessanii ragaan isinii fiduu balleessaa qaba. Kanaafuu koomantiin dirqama raabsamuu qaba. Warroonni kun dhugaadha nuuf ta'ee jira itti fufi jettan koomantii barreessaa isiniin jedha. Kanaaf hanga walitti deemnutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu yoo mun dagatina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.